sirwaan hin kutu. Seetanni kutee kanii waaqayyo hin kuna. Harkas xiqqaasee akkati. Waan bira ga'uu danda'e waggaa hedduudha ganama kana akkati geessu ajajeera. Eebbanchi kee arguu dadhabe akkati argitu ajajeera. Waan sitti kana booda hin liqeessita malee hin liqeeffatu. Kitta malee hin fudhattu. Meeshaa waggaasi. Dhalachuun Yesuusiti. Maqaa Yesuusi waan hundi dukkan hin taasisan hidhamee caafameera. Maqaa Yesuusi waan tatti dhabde hundi mana kee galeera. Kiisii kee galeera. Eebbati yaadne eebbati hin argine dinqiinati hin argine amma guddaa sinnaa afaan qabachiisutti siif haa ta'u. Maqaa Yesuusi siif haa ta'u. Sakati. Amin. Amin. Nan argaa ergaa nama baay'ee fuudhaa waaqayyoonatti maa namkarradhaa waaqayyo waan ajaa'ibaa godha. Amin. Akkuma harka keessan olkaas ta'e sagalee waaqayyoo lafa tokko nan dubbisan deebisiina jageessa fuuldura kaan. Namni golgessa hundumaa gara irraa jiru keessa jiraattu gaaddeessa hundumaa danda'u jala hin buufata. Waaqayyoon ani sitti godhu galeera. Ati masaraa kooti. Ani waaqayyo koo isa ani amanadudha hin jedhe. Waaqayyo kiyyoo namni siif kaa'e dha'icha nama balleessu irraa si oolchi. Harka isaatiin si tolfoofu. Bobaasaa jalatti koluu hin galta. Amanamummaan isaa gaachanaa fi marsaa siif hin ta'a. Wanta halkan nama sodaachisu xiyyi guyyaa namatti gadhiifamus si hin sodaachisin. Dha'ichi dukkanaan namatti dhufu dukkanaa deemaa saafaa nama balleessu sodaate. Humni tokko si bukkeetti. Humni tokko si bukkeetti. Humni kudanis gara mirga keetti yoo kufan iyyuu wanti namatti dhufu kun sitti dhiyaata. Namni tokko iyyannatti dhiyaataa jiru. Irra deebi'a. Humni tokko si bukkeetti humni kudanis gara mirga keetti yoo kufan wanti namatti dhufu kun sitti hin dhiyaatu. Ati garuu ija keetiin ilaaltee gatii warra jalloota baafamu hin argita. Haleluuyaa. Harki ol kaasee gaafate. Kufaatii kee warra dheedaa kufaatii isaanii argita. Ati yaa Waaqayyo ati isaanii booluutti galuudha jetteetta. Isa hundumaa gararraa jirus iddoo booluutti galtu godhatteetta. Wanti hamaan sitti hin bu'u. Dha'ichi mana keetti hin dhiyaatu. Karaa kee adeemtu hundumaatti akkasii eeganiif ergamoota isaa siif hin abbooma. Miilli kee dhagaatti akka hin tuuneef isaan harka irratti si baatu. Ati leencaa fi marrataarra hin hojjettu. Leenca saafilaa fi jawwee hin dandeetta. Waaqayyo immoo sababiin inni jaalatee anatti maxxanuuf ani isatti isa nan oolcha. Waaqayyo immoo sababiin inni jaalatee anatti maxxanuuf ani isa nan oolcha. Waan inni maqaa koo beekuufis eegumsaan ol isa nan qaba. Inni ana yoo hammata anis deebii nan kennaaf. Yeroo rakkinaatti isa wajjin nan jaan. Achi keessaaf isa nan baasa. Ulfina akka hin argatu nan godha. Bara dheeraadhaan isa nan quubsa. Akka inni fayyisuus isa nan agarsiisa. Sagalee kanaaf galata fidaa. Kamalaa galateeffadha. Akkas jedhee dubbadha. Beekota kana keessa. Asiinis achiinis kufaniiru jedha. Jedhe namni jira jira. Sodaateeri. Inni kun ergaa nama tokkollee ta'a ergaadha itti asiinis achiinis warri sodaachisan kufaniiru. Ganama kana warri dhuftan ergaan isinii qaba. Waaqayyo akkasiin jedheera. Inni si sodaachisu bitaa mirga kee hin jiru ilaalee. Yoo barbaadde hin argitu si jedha. Itti gammayyu. Sirriitti ol kaase. Har'aa qabee inni si sodaachisu kufeera. Sodaatini. Deemuu barbaadda. Karaa kee banaadha. Beenu jedhe. Harka ol kaase. Akka qabdetti ol kaase. Maqaa Yesuusiin hidhaan dura keetii citeera. Ergaa ta'u bitaa duubaa ta'u fuuldura walumaa galatti yoo fuulduratti deemte sii wayyaa karaa kee banaa. Mul'anni kee banaadha. Dabali hin jiraneeni. Haleluuyaa. Galateeffadhaa guddaa. Wanti deemta nama dhoowwu waa baay'ee akka sagalee waaqayyootti yoo laaltan dhaqanii seera ta'uu keessa yoo dubbiftan waa'ee seera uumamaa keessa yoo dubbiftan waa'ee Yoosef yoo dubbiftan Musee fa'aa seenaa isaanii saba Israa'el boqonnaa 14 dhaqanii bahuu keessa yoo dubbiftan saba gaduu qabu saba ergaa qabu saba adeemsaan bahe saba karaadhaa
gabaabsee daqiiqaa kudha shanii yoo baay'ate dubbatu. Kanaaf akka isaan hin deemne akka isaan iddoo tokko ta'an akka isaan qabamanii ta'an mul'ata baatanii ergaa baatanii akka isaan dhaabatan wanti isaan gochaa ture waan baay'ee. Phexros faa ilaalaa, Daawit faa ilaalaa, karaa adda garaa jechuudha. Nama mul'ata qabu namni mul'ata qabu yeroo hundumaa namni mul'ata qabu akka inni deemu barbaada. Akkuma isaa mul'ata dhabee akka inni taa'u barbaada. Yeroo baay'ee nama mul'ata hin qabne akkati mul'ata qabu sana dhabdu si godha malee inni mul'ata hin qabu jabaadhu lafaanaa wajjin deemnaa wajjin jabaannaa wajjin hojii waaqayyoo jala yeroo baay'ee tajaajilaaf gidduutti yeroo baay'ee lolli nama kamii gidduutti dhabeettu lachuu maqaan tajaajilaadha garuu inni tokko mul'ata qaba inni tokko mul'ata hin qabu inni mul'ata hin qabne sun isa mul'ata qabu sana hambisuudhaaf dhaabuudhaaf karaa isaa bagoo akka ta'e karaa isaa dura yakka akka jiru karaa isaa dura nagaan akka jiru karaa isaa dura dibate akka jiru karaa isaa dura ulfinna akka jiru waan beekuuf sababii mul'ata dhabee ofii haleluuyaa kan biraan sinitti macaafa seenaa keessa kanoo dubbiftan dubartoota lamatu jira hin beeku seenaa kana mucaa qaba sana keessa qabatanii rafan lachuu isaanii isheen tokko dhachiiftee mucaa ishee ajjeestee mul'ata hin qabdu otoo mul'ata qabdi ta'e kennaa waaqayyoo kenneef sana ajjeestu ture kanaaf halkan walakkaan kaatee otoo ishiin tokko raftuufu maal goote mucaa isa duraa fuutee ishii sana jala keessee mucaa isa jiraa fudhattee kan ishii godhatte mul'ata ishee ajjeeftee kan ishee kan nama sana sigilee irratti godhiti kan isaanii ajjeesanii kan kee ajjeesuu warri dhufan otoo si biran gahin dhufaniiru jedhe akka nama kanan akkasin jedhe dhufaniiru akkas kaas maqaa Yesuus eebba keerraa nagaa keerraa dibata keerraa tajaajila keerraa waldaa keerraa biyya keerraa dhufaniiru ane kanaaf maal goote amma kana nyaannaa booda kana nyaannaatti sanammoo bara sana keessatti immoo nama mul'ata qabu nama ogummaa qabu kan ta'eera akkas eessatti iyyata dhiyeessina sana booda akkas jedhe Salamoon edda akkas ta'e mucaa isa fayyaa kana adda buteetan isinii kennaa gar tokko fudhattu isheen gara haadhaa mucaan ishii kan ishii ta'e hin dhukkubsate itti dhagaama waan ta'e lakki isumaaf kennaa fudhattu jennaan Salamoon akkas jedhe isheen sun immoo isheen ajjeeste maal gooti kan boolbeedha kan ishii kana isaa dura baay'ee dhuguma nu muriiti nu kenni adda addaa isheen gara haadhaa mamaa itti lakki maal godhini hin muriini ishiidhaa kenneeftu jennaan akkas jedhe isheen kun mul'ata ishee ajjeestetti isheen kun mul'ata qabdi waan ta'e mucaan kan ishee kanaati harka ol kaasa kun ergaa gaafa atasii karra baatu utuu mana kee ga'e ergamaan waaqayyoo mul'ata si jalaa ture nagaa si jalaa ture oolonee fideesiidha iyyi naa ta'e na jedhe dabali naa ta'eeraa jedhe Bojii ergamootaa kudha lamas darbanii yoo dubbiftan yaa'ii qophii dacheessanii biyya Yihuudaa keessatti Phexrosiinis ajjeesuuf turan. Mana sarara irratti galchanii harka hidhanii miila hidhanii eenyu warra mul'ata hin qabne ol kaasee ergaa sitti hima. Waaqayyo akkana siin jedhe mucaa koo kan mul'ata hin qabne si leenjisuudha. Warri mul'ata hin qabne mul'ata kee leenjisaniidha. Ani si duukaa jira siin jedhaadha. Namni tokko harka isaa mirgaa laasee waaqayyo na duukaa jira jiru. Mul'ata kamu renta, mul'ata bidde irra kan darbe, mul'ata biyya lafaa gochi, wanti irra kan darbe, mul'ata qabda, harka ol kaas mul'ata qabaa'e. Yoo ture yoo buleeyyuu mul'ata keetti si baasaa jedhama. Kanaaf yaa'ii qooma ajjeesanii Phexrosiinis ajjeesuuf gaafa waaqayyo ergamaa isaa ergee halkan keessa dhaqee Phexros lafaarra rukkute Phexros hookan maal uffadhee keewwadhee hidha maal goon Phexros immoo warri hidhaan sun dhufanii akkas ajjeesan isatti fakkaate malee ergamaa waaqayyo olkaasta fudhatanaa ila waan akkasii jedhe harnaa booda Hiriyaas bira jiru obboleessa obboleettii bira jiru malee ani si kan jira isa kanarra kan caaleeyyu lafa ati baatee galtutti ergamaan si dura ergasii jedhe harka olkaasta ergamaan waaqayyo dura deemeera jedhe ergamaan waaqayyo dura deemeera
ergamaa waaqayyoo na dura darbeera jedhe. Kanaaf ergamaan dhufe ta'e na dhufe maalan godhe amma Pheexroos kaneeku jarreen akka jecha du'a ofirratti eegamalee jireenya miti. Kanaaf kan inni dhodhe maali? Akka waan mul'ata argee yookaan abjoota keetti fakkeete yoo ta'e Pheexroos karri cubaan akkuma jiru harkisaa hidhaa miilli isaa kottu na duubaa ergamaa fuuldura bu'e. Pheexroos bareedee eessa iddoo hidhame eessa warri mul'ata hin qabne mul'ata isaa akkana jenne waaqayyo ergamaa argee baase harka keenya chooddaas lafa hojjettutti lafa musiikaatutti lafa tiibbataatutti waaqayyo ergamaa si ergeera. Namni naa ergamanii yoo jedhu inni adaamu namni naa ergamanii yoo jedhu eenyu eewus ergama na ergamaa waaqayyo warra ergama. Mana jiraattu keessatti kana booda ergamaa si tajaajila. Lafa hojii keetti ergamaa si tajaajila. Waldaa keessatti ergamaa waaqayyoo si ergama. Harka ol kaasi jireenya kee fedhe atammas barta waaqayyoo salmaan zarii keetti ergamaa ergeera. Isa baasuudha warra dhukkubsatan hiikuudha warra qabaman gaddisiisuudha waaqayyoo si ergeera. Kanatti kunii misiraachi kennama kee jaran jedhi maqasu. Kanaaf Pheexroosii baay'eetti ergamaa si ergeera. Phaawulos was argitanii baay'ee gabaabaa waan ta'eef Phaawulos baay'ee xiqqaa waan ta'eef biyya sana keessatti Kiristaanaa keessatti ajjeesuudhaaf fayyadamtu bartoonni mana malanii maal godhanii hokkotee jira horomeffisa huboo wayii keessa Phaawulosin kaanii fuudhanii gadi darbatan deemsarra dandaa horoorra maaliini barri isaanillee bartoon sun mul'ata qabu garuu kan mul'ata hin qabne Phaawulosin ajjeesuudha nama si cina jiru qabeetii namni mul'ata hin qabne jedhe. Sinajjeesu jedhe sinajjeesu jedhe. Aku saya undang ada dapat wakil dari Ajun. Atau, ati mootummaa waaqayyoo dhaantu waan mootummaa waaqayyoo dhaaluudhaaf waan baay'ee jira beektaa miti Iya nak karkara. Mari terjadi luar waktu. Ini wawa nanti kene, katanya nanti kene belum mana nih, belum mana nih, kapan nih? Ayo nanti aja dulu, antar. Apa bagiannya sebetulnya? Waaqayyoo ni terjadi luar waktu, rakyatnya cerah. Toh, ibenofta. Ada buaya, boru buaya, toh nyampe ni ulun cerah. Iya. Iya. Apa ergaan hemta? Ini sobat sinjau malu, sobat sinjau. Benar, udah wakil urusan agen ini dan dari tersengat ke darbo. Ani kalau tuh wakil urusannya itu. Ya. Kalau tuh udah tahu saya karena mana saya agen ini galau wakil gaji ini tinggalan. Wakil tipe dah ya. Bahaya pikiran. Bahaya pikiran kalau bahaya sekali. Isan hawas ani anu jiko ditakuha anu gak usaran bre. Sekali. Nanti kita tengah kawan kita usaran bismillah. Coba aja lagi. Anu jiko ditakuha sana sana. Sana sana di agen pun. Nama si Cina Jerun anu jika baik. Jadi namanya. Ikaw tu. Jadi kan tertitik. Tanah kayak nanti adalah karena bawa kayu nanti bumalai, kayu nada bumalai, kayu nada bumalai. Jiwan ni yo tu saya. Ada sengkasu. Ada sengkasu. Untuk apa ada? Untuk bawa kayu nada. Untuk bawa kayu nada. Amma Yesus gambar dufe mana kabar tu? Mana berkat kamu berkat? Iya lah Pak Romanjero tidak berkat. Memang mana Yesus itu nanti? Nanti kita sama ni sama. Lampe. Mana berkat dari mana? Kompolanta kawan? Kompolanta yang mana tu? Mana kisah tanto Pongkolata, ya kawan, portiha mulatan,
isa nyaataa ture lafa onaa keessa deeme sirriidha mana abdaa si jechaa jiru kana sirriitti itti kiraasiiti Batin dia semangat yang dijadikan juga, ya sama tahu itu. Ada di sini sini tak ada pasang nasi, bawa dengan tiga terus. Ada di kelas sita era era. Dabala sita era. Amin. Waktu yang kena sita, kan namunkan di sini kau. Jika Kali bagasi ini, jangan dikorban. Oh, namanya. Kasih dia, kasih. Warna mana begitu untuk makan? Warna mana begitu untuk warna itu warna saya sudah disampaikan. Harga desa tinggal. Karena tuh sejuta warna mana? Anak campur apa baik. Betul. Esa belleza.
amantan sini bahu. Ya karena bidau itu bidaket kumaton pemberian kumakunan tu sudah isandar buku isandar ubah kete ni akan ikat iwa macam tu tambah kamu dah bante ijak kete naruh kete isi kete sebagai bante dah bante sanar kita. Gara kete kalau mana macam nanda, ni macam nanda, si pun nanda. Daud ini aku mana dah ada kompetitor kasih, mana tahu dah sepakat sih. Aku mana berkau tu tanah kasih, aku mana sama sekali. Wan payah tu dah pasal tu, wan payah tu sedap, wan payah sedap. Asyik orang kali pun, kerana kita aku mana, kerana kita aku mana, kerana hundu mana, Daud itu kenal lagi, mana berapa, Daud itu mula tak apa, Daud itu kan apa kes tu Daud, lalu orang tu kita wah kayu mula terjela, aja dia ini kaya, apa orang kes, orang apa ini kes, kami nama bahasa tu, nama ini tak kamu, nama mula tak kamu, isa kes awak kayu jiwa tu ni, lalu orang orang tu, oh ulkas, waktu kena sida, untuk apa itu hati itu boleh supuleti, itu kerja rian itu jas wanda itu saya jelas wanda sudah begini, sindi mah jaga kes atau baga kes tu baru orang tu. Ya, waktu tu jas wanda begini, itu ni saya dah rajin itu ni, tapi nanti jiwa ini orang tu kerana waktu kerja Samuel ni, maka Saul laga, mau cuma Saul linda, wanda lah maka yang ada pun timbul jauh, kalau tak bisa dia ada sama jauh, kalau tak mampu tu, karena udah jadi, dah ni bila masuk kisah, nama tu kau kabar, Daud ini kenapa orang ini kisah, Daud ini dibuka, Israel nak kisah boleh, ijuran lagi hundu mana dia bawa kayu berbadan, ijuran lagi hundu mana kamu gede, ini saja aman, apa nak apa, ilazah ni apa apa ni, gambar ni bukti, warna kita bukti, warna bukti nak apa, mikir, dapat, wah kayu sekarang berbadan ini, aman tu ada lagi, na, Israel, toko tu tiasa dah bawa orang lain dan toko berbadan. Apa ni you nama ramkat, apa nama ramkat, ini ramkat, enak. Wah kayu Samuel itu berbadan, wanda aman ni bukti, orang pun cuci deh, wanda ada di sana. Bila ni sah, tahu deh, yang berbadan biasa di mana mungkin. Nama cakap orang Oreo, nama cakap, laga kisah iran sekarang, luar luar aman, orang aman sakit, macam ni Saul, apa bahasa Saul, ada mana mau tumbang torkas, pun nak. Lalu teman itu cinta ni, utama lagi, wahai kita tinggi tu kota buah. Amin jangan berkata. Lalu teman itu cinta ni, wahai kita tinggi tu kota buah. Mudah 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 tak kaya Yesus ini. Apa dia? Apa dia? Orang dia dari dia. Wah, itu benda. Sahabat macam ni, bercakap ni saya bang. Daud, gampang ni kita bercakap. Gampang itu jambatan. Mantap. Bercakap orang baru nak kata awak ni, cuma nak papiu, orang tegak ni senjata ni, gampang ni coba. Berkasih. Ati dulu mai yuan serre kisah di bante maka Yesus ini nampak serat hadapan. Masa yang serat hadapan. Masa itu serat hadapan. Ada kau kasih di kampung dura yu hicala jadi rupat. Jadi nama di kampung dura yu hicala jadi. Dan memang dengan tak. Bukan kampung lah. Bukan asma kita kejar. Serat hadapan maka Yesus ini. Dan kenapa? Tidak ada tahu terbat. Ini nanti berapa sekarang jadi evident raja Samuel Durati itu tidak dalam Daud tidak semua cerita mota terus ada di dalam mana kan itu tak intelek baik ada dalam body itu narkane Daud itu narkane nama sekarang body ini pakai pasal tadi tapi sedang narkanis tapi kita mampu kasar terus itu tak cerita nama sekarang body Daud itu tiba-tiba kumpul kuluran sedikit ini ada dalam orang anda apa dia hendak kamu di wangan cerita itu himbo dah Daud dia cun akal ada tapanan Daud dia cun akal harpa tu tak ada di sini wangan kamu dah lagi lu faham kau nak segan tapi tu teman benar terbaik ada namni sabun kamu tu mana itu sabun mana lagi mungkin sabun dah sabun tu mana itu jalan buat wangan yo nanti kalau setia dia hari jadi dia dah motor pada terang bukan bersantai ini tu kau kita wang ni nanti harga gas, lama ati deh tu beli kita kan sindo, harna ati lama ati gantung ti, mandar cerah tu, mana cerah tu, bina
bineensi sirabbisaa ture du'e. Mallattoodha waaqayyo natti karaa deemtanitti kana qixa torbee sadii asitti kam keessa wantoota du'aa, kam keessa na dubree du'aa, kam keessa bineensa waraabessa du'aa, kam keessa saree du'aa hin argita. Kam keessa booda allaatti baay'isi malee waan ajjeesan beeku waaqayyo akkas naan jedhe mallattoo jireenya isaanii eebba isaanii ijoollee qorakkisu ajjeesuu kootinaadha. Marga keerraa si mataa keerraa si irraa du'eera jedhi maqaa. Kanali irraa du'eera jedhi maqaa Yesuus. Qoricha kennitee fi duruu kennite amma dhunga dubbii sagaleetiin du'eera sarraa. Du'eera mana keerraa. Du'eera jireenya keerraa. Akka keellachuu kaasi mataa kee tochoosi narraa du'eera jedhi maqaa. Sopra ponto bomba dia. Sucho mama shika tani amora. Sucho ila mana dia mando poso potona moya dia mando. Sucho tupano mana corra, trenya corra, velta corra, dia corra, tachati la corra, tu mira di sucho. Sucho e papo, velta corra, dia corra, nata corra, tu mira, kanamura. Wajib mereka, ada yang kampung itu dan ada kota ini sahaja, hebat kota ini sahaja, banyak kota sahaja. Jela para basi kacaman, masih katanya di level tentera, karena bodoh nak gudana, ayah nak gudana, tiba tak gudana, anak nak gudana, jadi lepas orang tu dapat. Mama dia besar kan biasa. Atas badi ganda waktu tani gambar kita kan. Waktu tani cerita hari ini, sampai tani ulfina hari ini. Chatrontane kulfa hari kulike kuwan hara hadago kulike wan hara hafidu ya rasi farufu bila kesa kasa sana bila kesa kasa mara